namni maaliif macaaficha hubachuu dadhabee kan jedhu. Beekumsi addunyaa kanaas kan keessaa maddu sagalee waaqayyoo. Yeroo har'aa sagalee waaqayyoo dubbisuurra namoonni waan biraatti yeroo xiyyeeffatanidha. Kaayyoon barumsa kana sin barsiisuuf jedhu inni guddaan namni maaliif macaafa hubachuu dadhabee isa jedhudha. Sagalee waaqayyoo haa hubataniif macaaficha sammuu isaanii ibsa jedha. Yeroon kun yeroo namoonni macaafa qulqulluu hubachuu dadhabani. Sagalee waaqayyoo akkas jedha. Wangeela Maatewos boqonnaa 2:3-6 warra dhalachuu Yesuus dhaga'anii ba'aa biiftuurraa milikkitaan dhufanii biyya Heroodis jiraatu ga'anii milikkinni kun jalaa bannaan ganda Heroodis dhaqanii mootiin hin dhalata hin dhageenye jedhanii yeroo isaan himan Heroodis immoo mootiin anarra caalu eessa jira kan jedhurraa kan ka'e waa'een kanaa dhugaadha namoota macaafa qulqulluu beekan naa waamaa jedhee yeroonni namoota macaafa qulqulluu beekan waame agarra. Bara dubbii wal maketti bara namni waan godhu wallaaletti bara namni waa tokko adda baafachuu dadhabe keessatti wanti baay'ee barbaachisu nama macaafa qulqulluu beekudha. Isaanis hin dhufani hin dhageenye inni isaan dubbatan dhugaadha yeroo isaan jedhan agarra. Kun yeroo hamaa waan ta'eefi namni hubataa yeroo akkasitti calluma jedha. Amoos boqonnaan 5:13. Mee as jalatti qabxii gaggabaabdu tokko ilaalla. Namni hubannaa qabu jira moo hin jiru biyya keenya keessa? Mee nama hubannaa qabu ilaalla. Namni hubannaa hin qabne namni sagalee waaqayyoon hubanne isa qulqulluu jibbeeti isa sobaa jaalata. Gara isan barbaachisiin itti gora. Namni hubannaa qabu tokkoffaa dubbii dhugaaf dubbii sobaa gargar baasee beeka. Mootota isa jalqabaa boqonnaa 3:26 seenaa guddaa tokko argitu. Dubartoota lamatu dubbii ulfaataa baatanii gara Salamoon dhufan. Isheen tokko irra ciiftee ajjeeftee isheen tokko immoo otoo raftu jalaa fudhatame. Lamaan isaaniiyyuu rakkina qabu. Mee waan tokko isinitti maara. Dubbii dhugaaf dubbii sobaa gargar baasee yeroo wallaaledha namni har'a. Salamoon akka jedhe garuu mucaa kana lamattan sinii baqaqsaa jedheen. Lamattan sinii baasa. Dubbii baay'ee rakkisaas hin dhaqne. Ragaa funaansaas hin dhaqne. Qorannoo hambiraas hin dhaqne. Hubannaa waaqayyo isa keessa kaa'een mucaa kana lamatti sinii baafna. Isheen mucaan hansheen taane lamatti nuu baqaqsi anaafis isheefis hin ta'in jette. Haati mucaa garuu lakki lamatti hin baasin ishumtaa fudhattu jette. Salamoon akka jedhe haati mucaa kanaa kunoo ishee kanadha. Ishee mucaan kun hin badiin jetteedha jedha. Har'ayyuu namoonni hansaanii ajjeesanii kan namaatti falman jiru. Soba harkatti baatanii dhugaa balleessuuf jedhan jiru. Yaa firoota kun namoonni dhagaa jirtan har'a nuti dhugaarra dhaabanne moo sobaanidha kan nuti jiruuf jireenya keenya balleessaa jiru. Yeroo namni sagalee waaqayyoo dhaga'uurra waan biraa dhaga'uu barbaadudha. Yeroo namni hubannaa dhabedha. Namni hubannaa qabu kun garuu rakkoo tokko malee dhugaa iddootti deebise. Rakkoo tokko malee dhugaa akka iddootti deebistu waaqayyo si haa gargaaru. Oduu sobaas oduu dhugaas walitti hin makina. Dhugaa adda baasuu kan danda'u namni dubbiin inni guddaan ogummaadhaan ilaaluudha. Ogummaan kun immoo sakkaan biyya lafaa miti. Isa dhugaa sagalee waaqayyootti galanii akka dubbii hafuuraatti yaadan jechuu kooti. Egaa dubbii dhugaaf dubbii sobaa gargar baasa. Har'a sobaaf dhugaa wal makeera. Gara gabaa dhaqaa sobaaf dhugaa wal makeera. Gara waldaa dhaqaa sobaaf dhugaa wal makeera. Waajjira kamuu sektara kamuu dhaqaa sobniif dhugaa yeroo wal makeedha. Sobnis nama keenya iyyisiisaa jira. Dhugaanis nama keenya iyyisiisaa jira. Namni adda baafachuu dadhabeera. Waaqayyo akka adda baafannuuf nu haa gargaaru. Mee atumti namni dhagaa jirtu kun dhugaaf soba gargar baasuu dandeessaa? Namoonni keenya akkas jedhu. Dubbiin kun dubbii abaluuti haa qulqullaa'u. Dubbiin nama tokko dhugaa miti. Dhugaaf soba gargar baasuu akka dandeenyu waaqayyo nu haa gargaaru. Namni hubannaa qabu inni lammaffaa olii gadi hin jooru. Phexros isa duraa boqonnaa 5:6 yeroon isaa yommuu ga'u ol sin qaba jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5:7 immoo namichi kun olii gadi fiigatu hin ta'in achuma taa'eetidha kan inni eeggate. Guyyaa qaba waaqayyo sababii ta'e. Waaqayyo yeroon isaa yommuu ga'u ol sin qaba akkuma jedhe Phexros achuma taa'eetu yeroo waaqayyo eege. Gamanas otoo naqin gamasis otoo naqin. Hadaraa keessan namoonni sagalee waaqayyo dhageessan olii gadi jooruudhaan furmaata dhufa miti. Waaqayyoon eeggachuudhaan furmaata dhufa waan. Waaqayyo yeroo mataa isaatti dhufa. Yeroo mataa isaatti si bira ga'a. Jooruudhaan hin ta'u. Egaan namichi kun hinuma yaale achuma taa'e hinuma yaale deddeebi'e. Waaqayyos yeroo isaatti bira ga'ee harka isaa qabee isa kaase. Warri kaan galaana raafamu lixaniitu kan fayyan. Namicha fayyina eeggatu kanaan Yesuus dhufee siree kee baadhu ka'i ittiin jedheen. Atiyyuu eeggadhu. Guyyaan gaaf tokko guyyaan ati dabaree deebiftuun dhufa. Olii gadi hin jooru namni hubannaa qabu. Namoonni keenya hubannaa dhabaniitu kan isaan olii gadi jooran. Waldaarra olii gadi jooru. Yesuus keessa jiraachaa hin jiran Yesuus keessa jooraa jiru. Atumti namni na dhagaa jirtu. Yesuus keessa jiraachaa jirta moo Yesuus keessa jooraa jirta? Isa kana gargar baafachuun baay'ee gaarii. Mee as jalatti waan sadan tokkoon isinitti hima. Namoonni olii gadi jooran namoota akkamiiti? Isaayyaas boqonnaa 29:13-16 sabni akkasii jedhee jalqaba. Sabni olii gadi jooru kun, sabni iddoo tokko hin dhaabanne kun, sabni hubannaa hin qabne kun, sabni akkasii jedhetu qabxii gurguddaa 4 maqaadha. Tokkoffaa dubbii afaan isaatii duwwaadhaan kan waaqayyotti dhiyaatu.
namni iddoo tokkoon dhaabanne namni hubannaan qabne namni gaafa hundumaan qalbeeffatini namni olii gadi jooru namni iddoo adda addaatti jooree maqaa fayyinaan maqaa waldaan kanaan namoonni gaafa olii gadi jooranii namoonni akkasii kun namoota dubbii afaan isaaniitiin duwwaa waaqayyotti dhiyaatanii lakkoofsa 13 irratti akkas jedha Isaayyaas 39 jechuudha dubbii afaan isaaniitiin natti dhiyaatu jedha garaan nama baay'ee erga waaqa ganee tureera Yesuus kan jedhu afaan isaa duwwaa namootumti na dhagaa jirtan kun iddoo fedhe jiraadha karaa kamirra deema waajira kam keessa taa'a garaa keessaniin moo afaan keessaniin kan isin waaqa sodaattan mallattoon nama olii gadi jooru dubbii afaan isaa duwwaadhaan nama waaqayyoof na hojjedha jedhu nama waaqattan amaneera jedhu afaan isaa duwwaa arraba kee duwwaa atumtu maal fakkaata laatar afaan kee duwwaadhaan immoo garaa keetii waaqa weeddisaa jirta isa kanarra deebitee ilaaluun baay'isee gaariidha har'uma yuurra deebii ilaali afaan duwwaadha laateet isa lammaffaa akka jedha garaan isaanii narraa fagoodha jedha warri iddoo tokko hin teenye warra garaan isaanii waaqarraa fagoodha Isaayyaas boqonnaa 29 lakkoofsa 13 baarraa akka jedha garaan isaanii narraa fagoodha jedha isa kanatti yaadame afaan keenya moo garaa keenyatu waaqayyotti dhiyoodha inni kun ilaalamuutu sarra jira isa sadaffaa warra dhoksaatti waa hojjetanidha warri iddoo tokko hin teenye warri mandaraa mandaratti waldaarraa waldaatti biyyarraa biyyatti baadiyyaarraa baadiyyaatti magaalarraa magaalatti guddinaan warra fiigan miti waa godhanii waa hojjetanii warra fiigan warra iddoo tokko hin teenye olii gadi jooruudhaan beekamaa warra ta'an warra dhoksaatti waa hojjetanii Isaayyaas akka jedha boqonnaa 29 lakkoofsa 15 irraa warra dhoksaatti waa hojjetan jedhee lafa ka'a olii gadi fiiguu warri jaallatan warra dhoksaatti waa hojjechuu barbaadan warra balleessaa isaanii dhoksuu barbaadanidha asitti bidda qabsiisu abaashalitti rakkataa isaan dur biyya biraatti badaniiru olii gadi jooru isaan iddoo tokko hin taane waaqayyo gooftaan machaanuu abaraaru nunumtu maal fakkaanna laata warrumti na dhagaa jirtan kun maal fakkaattu laata waldaarra olii gadi jooru siin jedhamoo sammuun kee maal si ajaja kun amara warra waaqatti amananii miti inni arfaffaa warra miilla mataa godhan warra mataa immoo miilla godhan jedha olii gadi warri jooran warra uumama geeddaranidha dhagaa takka Isaayyaas boqonnaan 29 lakkoofsi 16 akkas jedha isin miilla mataa gootanii mataa immoo miilla gootu jedha warri iddoo tokko hin teenye warra uumama jajallisanii warra miilla mataa miilla warra godhanidha waaqayyumti gooftaan machaanuu abaraaru atumtu maal fakkaatta dubbii kee irratti yeroo hojjettu tajaajila kee irratti haasa'aa haasoftu mana kee keessatti mataa miilla godhaa oolta moo uumama waaqayyo iddoo isaatti eegda laata yeroo mataa miilla ta'e namni hubannaa qabu inni sadaffaa nama waaqayyoon sodaatu Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 28 irratti ulfinaa fi sodaadhaan waaqayyoof saganna jedha namni hubannaa qabu nama waaqayyoon sodaatu sodaa waaqayyoo kan keessa jiru yeroo namoonni afaan koo malee garaan koo nagaadha yeroo jedhan sagalee waaqayyoo akkas hin jedhu isa keessaatu afaaniin ba'aa jedha isa keessaatu alaa mul'ata jedha nun sodaadhaan waaqayyoon waaqessina taanaan sodaadhaan waaqayyoon faarfanna taanaan waaqa sodaachaa mana isaa keessa jiraanna taanaan kun kennaa caalu namni hubannaa qabu nama waaqayyoon sodaatu Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 28 irraa sodaadhaan waaqayyoof saganna jedha waaqayyoon sodaachuudhaan nun warri dhaggeeffataa jirru kun nun warri sagalee waaqayyoo kun nu bira ga'aa jiru kun waaqa sodaachaa jirra isinum takko filaaltan barbaada isa arfaffaaf isa dhuma dhugaaf hafuuraan waaqayyoon waaqeffatu namni hubannaa qabu inni arfaffaa dhugaaf hafuuraan nama waaqayyoo waaqeffatudha wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 24 irratti dhugaadhaaf hafuuraan isaaf saganna jedha har'a yeroo haalli adda addaa baay'atedha dhugaan jiraa garuu gaaffisaa sinumaaf handhiisa har'a tooftaa garagaraadhaan namoonni waan garagaraa yaalaniif tooftaan gosa lama qaba tooftaa dhugaattiin hojjetanii fi tooftaa jallinaa ittiin hojjetan har'a hojii nuti hojjechaa jirru tooftaa jallinaa waa sassaabatan ammoo tooftaa dhugaadhaan dhugaaf jiraatanidha laata waan hundumaa keessatti tooftaa dhugaaf tooftaa sobaa adda baafannee deemuun nurra jira amantoonni keenya warri waldaa kana warri na dhaggeeffachaa jirtan warri sagaleen kun simbiratti dhaga'amu maal fakkaan dhugaaf hafuuraan waaqayyoo waaqessina namni hubannaa qabu nama dhugaaf hafuuraan waaqayyoon waaqeffatudha